Maqaan koo Galataa Badhaadhaan jedhama. Tole Galataa Waaqayyo mee maal siif hojjetee maal dhugaa ba'uu dhufte mee? Waaqayyo waan na hojjete ani bara 2004 dhufee biyya kana. Amma dhufe keessatti amantiin turre namannee turre jechuudha. Asitti waaqeffamuun arge. Karaa kanarra ba'aa turte? Sagalee waaqeffannaa dhageesse? Sagalee waaqeffannaa nanqee bakka afaan mootii waaqeffatu bakka baay'ee darbe garuu hin amanne. Sagalee isaanii gaafa dhageessu si tole jechuudha. Kazaa bakka dhukkubii mataa dhukkubii moo nan qabu baay'ee na dhukkubaa hojjetaa adda addaa wanti baay'ee na dhukkubaa baay'ee kanaan immoo saqaqeenyi baay'ee siqaqeen jiraachaa ture jechuudha. Amma keen keessa kootti ijoollee gaafadhe waldaan achitti waaqeffamu sun maal jedhamannaan du'aa ka'uudhaan naan kazaa bakka ka'eetan amma keessa kootti ofii nan jedhama. Ka'een bakka waldaa du'aa ka'uu kanatti deemee amanaan jedhe barreen gaddaa dhookaan kunne marge namanii jechuudha. Bara 2007. Kazaa ka'eetan nanam ijoolleen akka jennaan bakka maqaan kun waa malee isaan moggaafamne. Maqaan kun waa malee kanaan moggaafamne. Jireenya godhu waldaa amantoota humna du'aa ka'uu addunyaa kan jedhamee. Baay'ee bakka erga nuuf hoggaashanii bakka jireenya du'aan jiraachaa ture. Sammuun kiyyaas bakka akkamitti giseen hojjedhu na dhukkubaa bakka mataan keessa nagaan qabu jechuudha. Kazaa amma ka'eetan bakka waa. Kun immoo gamee bara kamsi jalqabe? Inni jammare 2005. 2005. Dhukkubii mataa jechuudha. Dhukkubii mataa bakka. Aduunoo na dhukkubaa. Sittaawaa adda addaa argina dhukkubaa. Kazaa ka'ee ijoollee amma gaafadhee ka'eetan jalannaan bakka humna du'aa ka'uudhama maqaan isaa jennaan. Jedhee nam tokkotti sin himne gimbootii akkaabiin dhufe hoggaama kana keessa jechuudha. Bara 2008 dhufte? Bara 2008 jechuudha. Kazaa ka'ee gaafa dhufuutii kaasee mataan kun na dhukkubu xiqqoo natti wayyaa'aa dhufe. Achi deebi'ee unuman ture na wayyaa'ee bakka namoonni hundumtuu bakka akka namoonni hin barree amanan dhibee dhufe qaba bakka jireenya. Nama dhukkattee dhuftaa gaafa dhufte? Nam tokkottuu hin himne. Ijoollee goddanyoota kee dhukkattee dhufte? Nam tokkottuu hin himne bakka namoonni baay'ee bakka garraawan. Kazaa achi deebi'ee tanan jireenya goddu'e kanan naa kaasuu danda'a. Hon baay'ee du'aa kaasu waan ta'eef dhibannakee ijoolleen baay'ee bakka sim jedhanii bakka qalliitti qaban sim jedhanii. Amma ka'ee tananan gidduutti mee ati wanti amantee dhufte maqaan waldaa kanaa waa malee akkasin jedhamne fayyuu nan danda'a jireenya koo isa du'es immoo kaasuu hin danda'a ta'e dhufte. Eesoo amanteen dhufe. Tole mee erga namummaatu siif hojjetame gaargii dhufte kana. Ergasii bakka nan dhufe amma dhukkubiin kuni xiqqoo natti wayyaa dhufe achumaan amma ji'a furunguun dhiyooma kana keessa baay'ee na dhukkube. Amma ammatuma dhukkube malee waan biraa immoo dhibee biraan qabu. Amma ka'ee tanan utuma sagantaa galgalaa hirmaadhee tanan paastariin faana kadhatanii bakka bishaan naqee naa kadhatanii guyyaa gaafa si kaasee natti wayyaa dhufee deebi'ee immoo achi dhiyooma kana jechuudha. Zayitiirree asii bitadhee tanan zayisanii irratti qicadhee mataa kiyya irratti gaafa siin qicadhuutii afaan keessaa na waraane jechuudha. Yeroo darbee asitti zayitiin irratti kadhatame asii fudhattee jechuudha. Zayiticha gaafa mataa irratti naqattume maaltu sitti dhagahame? Asii na waraane mangaagaa keessa asitti. Ati kan naqatte mataa irratti kan soo waraane garuu gara qoonqoo keessa jechuudha. Asii na waraane bakka lamni na maree akka wanti hin ta'e guyyaa gaafa sitti kaasee amma barbaade too shitta isee amma barbaade aduu keessaa olee mataan kun dhukkubee. Nagaadha jechuudha ergasii. Nagaadha baay'ee bakka baay'ee keessi koo biyya mana kanaatti illee fayyina argatteedha. Dhaamsa ati dhaamtu akkasuma immoo zayitii gaafan bitadhee mataa koo kanatti gadi naqadhu zayitii sanaaf laatan kana mataa kootti naqadhee jennaani dhukkubii inni mataa kootti na dhiiseetti ergasii. Mee akkasuma dhaggeeffattoota dhukkuba akkasii kanaan rakkataa jiranii fi dhaamsa akkamii dhaamta? Anillee bakka akkuma ofii kiyyaatti fayyadanan isaan irree himuun qabaa jechuudha. Waan ofii kiyyaarraa fayyee jechuudha. Kazaa kana asaabiira jechuudha. Waan baay'ee nama dhibu keessaa kanan baay'ee dinqisiifadhe yoo jiraate borsaan koo duwwaa ture guyyaa gaaf tokko garuu borsaa keessa warri duwwaa ta'e ol qabaate irratti kadhannaa jedhanii naan borsaa koo waliin kaase isaan booda immoo biyyoodhuma lafa kanaan ammaaree kiisii kootti naqa jedhee ergasii asiiti kiisiin koollee duwwaa ta'een beeku jedhee egaa waaqayyoo baay'ee dinqiidha. Waaqayyo kuni dhukkubatti nama fayyisuu duwwaa yoo ta'u taane iyyummaatti bilisa nama baasa jechuudha. Waaqayyo inni waaqessinu ammas taananii inni wajjin hin jiru jabaadha. Sagantaa keenya kan hordofaa jirtanii fi nagaa gooftaa isiniif haa ta'u jenna galatoomaa.